Akkaataa imo keenya guutummaan guutuutu harkatti galfatuu dandeenyu. Imo keenya namni akkamitti hatuu danda'a yookaan akkamitti haa korgodhuu danda'a. Akka namoonni hin hanneef seetiingii kam sirreeffatuu qabna. Amma boodan imo keessan yeroo namni lakkoofsa isin imoon banatan irratti seenee imo keessan hatuuf yaale imoon keessan lakkoofsa imo keessan irratti kallattiin akka isiniif dawwalu akkaataa isin itti godhatuu dandeessan. Amma boodan jechuudha namni tokko imo keessan irra harka kaa'uu hin danda'u lakkoofsa imo keessan illee imo keessan hateetiin jira yookaan imo keetiin haa godha jedhee namni si sodaachisuun hin jiru jechuudha. Amma booda gargaarsa haphii tokkootiin malee guutummaan guutuutu akkaataa imo keessanitti harkatti galfatuu dandeessan isin barsiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti imo keenya keessa seena jechuudha. Imoon lamaanuu imoon HD fi akkasumallee imoon oriijinaalillee karuma tokkoon isinitti argisiisaa jechuudha. Hundinuu seetingii kana bakkuma tokkoon qabani. Haala kanaan imo irra cuqaasanii haala kanaan eeganni isinii dhufee bakka porofaayilaa keessan kanarratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Asirratti security and privacy tajettu tanani argattu. Kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Chat and call private ka jedhuu fi akkasumallee invisible friends ka jedhu family guard ka jedhuu fi passcode lock akkasumallee login protection ka jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya asirratti gaa hundaa'u jechuudha isin barsiisee ture jechuudha. Viidiyoo isaa chaanaala kiyya jalaanii argattu. Har'a kan isin barsiisuuf dhufe jechuudha. Isa kana jechuudha login protection ka jedhu kana jechuudha. Isa kana gama fuulduratti jechuudha ofii jira jechuudha. Haala argitan kana bakki murteessan isin irratti xiyyeeffatuu qabdan asii jechuudha. Amma ofii kana banuu qabna jechuudha. Akkaataa isin itti bantan isin argisiisa. Irrumatti cuqaastuu jechuudha. Daawwattoota kiyya isiniif gala daawwattoota kiyya isiniif ifaami ifa jedha yeroo takka. Ifa akka isiniif ifa ta'e anuu nan beeka jechuudha. Tole haala kanaan eega inni isiniif dhufe jechuudha. Daawwattoota kiyya asirratti opshinoota tokko tokko asirratti isinitti argisiisa. Amma gubbaa kanatti basic protection nuun jedha jechuudha. Basicii kana maal irratti deebisuu qabna? Advanced ka jedhu irratti deebisuu qabna jechuudha. Jalatti maal nuun jedha? Two step verification nuun jedha. Fakkeenyaaf two step verification kana duraan WhatsApp irratti illee WhatsApp illee booda kana fidee ture irratti fayyadamaa turre jechuudha. Akkasumallee yeroo hedduu kan irratti fayyadamnu durirraa kaafne jechuudha. Email keenya irratti yookaan gara YouTube'aatiin email YouTube irratti dalannu jechuudha. Email keenya jabeeffatuuf two step verification itti guunnaa jechuudha. Yoo kana ittiin guunne email keenya hatamulleef carraan isaa bal'aa waan ta'eef jechuudha. Kun karaa email keenya ittiin jabeeffannu duraani jechuudha. Ammallee inuma jira. Imoolleen amma isa san nuuf fide jechuudha. Amma boodan yoo namni imo keessan kana lakkoofsa imo keessaniitiin banatuuf jechuudha irratti yaale namumti lakkoofsa keessan qabuyyuun baanaa beekaa namumti ufuma keessaniifu bilbila haararratti ni banna yoo jettan hanga isin eeyyama lakkoofsa san irraa kennitanitti tasumallee jechuudha lakkoofsaniin bilbila birarratti banatuu hin dandeessanii jechuudha. So kanaafuu salphumatti maal gootan jechuudha isa kana osoo hin bani sanduuqni kun ufiin banamaa jechuudha. Salphumatti akkamitti ufiin banama ka jedhu isin argisiisa. Dhuma irratti gadi buutanii jechuudha daawwattoota kiyya advanced protection tajettu ni argattu jechuudha. Irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Cancel fi enable ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanaafuu asirratti cuqaastanii jechuudha enable iddoo jedhu tana ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan amma lakkoofsa keenya irratti jechuudha akka bilbilamu nutti himaa jira jechuudha. Asirratti haala isin argitan ganaan jechuudha. Real calling nuun jedhaa jira jechuudha. Lakkoofsa keenya fuulduratti nu kaa'e lakkoofsa imo keenyatti jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee and the will complete verification automatical please wait nuun jedhaa jechuudha. Haala kanaan kun amma irra dawwalamee jira. Sakandii muraasa keessatti amma irra deebiin irratti dawwaluu ni danda'ama jechuudha. Amma ta'ee ageen nuun jedha jechuudha. Maaliif sakandiin isaa dhumattee jirti jechuudha. Nama birallee haaluma kanaan irratti dawwalama jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf namni lakkoofsa keenya sanirraa imoon banatuuf lakkoofsa keenya san itti yaale haaluma amma asirratti natti argisiisu kanaan nama san biraa itti argisiisaa jechuudha. Security verification jedhanii verificationiin kun eessa jiraree lakkoofsa nama lakkoofsa san harkaa qabu irratti dawwalamee itti himamaa jechuudha. Namoonni akkana imoo keetti irratti seenee yoo si ta'e koodii kana itti galfadhuu siin jedha yoo si ta'uu baate immoo display godhii siin jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha haala kanaan jechuudha salphumatti sirreeffatuu dandeessan. Amma lakkoofsa kiyya irratti dawwalamaa jira jechuudha. Maaliif ani lakkoofsa keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha bilbila biraa keessa jira. Sakandiin isaa dhumatte sakandii muraasa isiniif kenna jechuudha. Security ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf amma tirii ageen iddoo jedhu kanarra yeroon cuqeesse ammallee irra deebiin akka irratti dawwalamuuf koodii irra deebiin akka naa erguuf yoon barbaade isarratti yoon cuqaase argitanii sakandii 35 qofa isiniif kenna jechuudha. Sana
kana boodan jechuudha daawwattoota kiyya kallatti maan advanced protection enabled nuun jedhee jira jechuudha amma guutumaan guututu jechuudha nuuf banamee jira jechuudha kun amma sanduuqni sun yeroo isin achiisan battan ufumaan banama sanduuqni reefu tana asirratti amma basic nuun jedhee argitanii reefu tana gubbaa kanarratti jechuudha basic protection ta jettu tuni gubbaa kanarra jirti jechuudha sanduuqa kanarra jirti jechuudha daawwattoota kiyya kun amma jala kanatti deebitee gubbaa kanarratti maal nuuf akkuma reefu mata duree irratti isiniif ibse maal nuun jedha asirratti advanced protection nuun jedhee jira jechuudha daawwattoota kiyya amma boodan jechuudha taasumallee sanduuqni kun hanga banaa jirutti namni tokko lakkoofsa iimoo keessaniitiin banatu hin danda'u hatuus hin danda'u dhossalleen itti fayyadamuu taasuma hin danda'u hatta aappii dhossalleeti yoo iimoo keessan haakiin isin godha jee iimoon keessan amma sikuriitii qaba waan ta'eef jechuudha taasumallee namni hanga isin eeyyamtanitti taasumallee hin danda'u jechuudha haaki isin godhuu jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan haala kanaan sirreeffattu jechuudha bal'ina isaa jala kanatti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha jala kanatti maal nuun jedha automatical verification to read calling and call log reading nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya so kanaafuu salphumatti jechuudha yeroo namni iimoo keessaniin banatuuf jechuudha yaale kallatti maan jechuudha automatically verification jechuudha gara keessanitti callingii tahaa jechuudha isinitti bilbilamaa jechuudha salphumatti jechuudha daawwattoota kiyya iimoo keessan guutummaan guututu gargaarsa aappii tokkooti malee jechuudha harkatti galfatuu ni dandeessanii jechuudha kanatti aansee gaafii namoota baay'ee kan ta'e jechuudha iimoo keenya bara 2024 kana keessa lakkoofsa tokkoon bilbila lamarratti fayyadamuu hin dandeenyu iimoo abbaa manaa keenyaatii fi haadha manaa keenya waliin fayyadamuu hin dandeenyu iimoo tokko lakkoofsa lamaan fayyadamuu hin dandeenyu yoo tokko banne tokko ni cufama bilbila tokko irratti yoo banne kan duraanii nu jalaa cufama akkamitti lakkoofsa tokkoon iimoo lama fayyadamuu yookaan iimoo lamaa fi sanii olillee fayyadamuu dandeenya please viidiyoon hojjedhu jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatan jirtu jechuudha viidiyoo kanatti aansee isiniif gadhiisu keessatti isiniif dhiyeessa jechuudha daawwattoota kiyya komantii keessan kabajamtuudha komantii keessan hundaa waan ilaaleetiin yeroo natti fudhata malee viidiyoo isiniif hojjetuun kiyya hin oolu jechuudha cuunfee jechuudha komantii namoonni irratti heddummaatanii viidiyoo sirriitti isiniif hojjedha jechuudha kanaafuu viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha akkaataa isin lakkoofsa tokkoon iimoo lama sadii bilbila lama sadii irratti itti fayyadamuu dandeessan osoo kan duraanillee isin jala hin cufamin kabbaa manaa keessanii haadha manaa keessanii akkaataa isin itti fayyadamuu dandeessan gamtaan jechuudha viidiyoon qabadhee isinii dhufa hammasittu jechuudha abdiin na eega daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen kana fakkaataa jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib iddoo jettu cuqaasatti sabiskiraayib godha barnoonni kanaaf wal fakkaatu guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf mallattoon notifikashinii keessaniin nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoo yoo isin gammachiise please like godhuu hin dagatina yaadaa fi gaafii qabdan sanduuqa komantii jalatti naaf barreessu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee obboleeyyan hanga mati chaanaala keenya lammaffaa hin beekne hoomii chaanaala Oromaanii jala seenati dhuma irratti gadi bu'aa please chaanaala kana subscribe godhaa chaanaala Oxygen Media Network jedhu chaanaala keenya waan ta'eef jechuudha hanga ammatti 9,900 fi 280 irra jira please namoota muraasaatu hafe subscribe godhaa linkii isaa share waliif godhaatti subscribe godhaa 10,000 hingaa hojiin irratti eegaluuf deema hojii kana immoo isinumaafin irratti eegaluuf deema jechuudha daawwattoota kiyya haala oolmaa gabaa Itoophiyaa fi addunyaa waa ta'e jechuudha daawwattoota kiyya guutummaan guututtu jechuudha asirratti isiniif hin dhiyeessa akkasumallee shoo babbareedaa qophii bashannanaa torbaanitti al lama asirratti isiniif hin dhiyeessa jechuudha chaanaala Oxygen Media Network kan jedhu kanarratti jechuudha guyyaa guyyaan haala oolmaa gabaallee asirratti kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu qophii bareedaan qabadhee isiniif dhufaa jira qophii hundaa xumuree isin eegaa jira kan isin eegaa jiru immoo guyyaan irratti eegalu gaafa isin 10,000 guuttanii jechuudha kanaafuu subscribe 10,000 please 10,000 guutaa dafaati namoota muraasaatu hafe jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu linkii isaa share waliif godhaati jechuudha subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa gara sanillee jechuudha na hordofuu hin dagatinaa jechuudha kun chaanaala barnootaati jechuudha achirratti immoo qophii bashannanaa akkasumallee haala oolmaa gabaa bal'inaan kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.